Yesus ilmawaqa makaafayna nu gargaara. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media guyyaa har'aa as magaalaa Las Vegas daawwachuu dhufnee maatii koo waliin nu illee carraadhuma kanaanii obboleettiin keenya Yehuddaa qottaa buna dhugaa jettee afeerraa nu gooteenii dhufnee baay'ee mana ishee jaallannee baay'ee daawwannee isinillee daawwattoonni Egeree Media akka mana ishee daawwattanii afeerraa isinii goonaa anuma wajjin kottaa. Nora sini saatau bagana ganuftan akkam nagala fayyakidai akkam Nora bagana ganuftan akkam Nooru jenne akkam nunillee kanaan guyyaa lammaffaa mana keessan dhufaa jirra jalqaba maatii keenya wajjin afeerraa keessan hirmaachuu dhufne har'ammoo daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media mana keessan kan akka isaan wajjin daawwatanii fi afeerraa goonee fi egaa kunoo as geenyerraa isaan akka isaan of barsiisaniin isaaniin afeerra. Tole Yehuddaa jabeessaan jedhama. Baay'een keessan yoo na beekuu baattan iyyuu muraasni keessan akka na beektan abdii guddaan qaba. Produusarii fi daayirektara muuvii hirbuu seenaa fi gorsaan immoo wanta na bira jiru uummata koodhaaf hiruudhaan gorsuudhaan kanan beekamu peejii koo Yehuddaa jabeessaadhaan baay'een keessan na beektu. Duraan dursee gaaddisaaf ayyuun mana keenya nu wajjin nu ilaaluudhaaf maatii koo ilaaluudhaaf dhufuu keessaniif baay'een gammadee jira. Baga nagaan dhuftaniin isiniin jira. Abbaa manaa kootiin isin dabarsa. Anis abbaa manaa ishiitti baga nagaan dhuftanii Minnesota dhuftanii ni daawwachuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Welcome sinin jenna. Galatooma isinillee ayyamamoo taatanii kottaan hojjechuu keessaniif dhugaadha. Baay'ee isin galateeffannaa. Egaa akkuma jedhee situ na dura deemee daawwattoota keenyatti Tole nu agarsiisa. tole gal. Hayyee kutaan ammatti deemaa jirru kuni kutaa keessummaadha. Yeroo baay'ee TV'n hin jiru maal hin jiru yeroo teessee kitaaba dubbisuu barbaaddu dhaggeeffachuu barbaaddu kutaa fiteenyee wal dhaggeeffannu mari'annu kutaa keessummaadha sillee keessummaa yeroo dhufu kutaatti simannudha kutaan kuni. Baay'ee bareeda baay'ee namatti tolaa kun osuma irratti illee argaan jira suuraa faamilii keessanii innillee baay'ee bareeda. Egaa kutaa kana baay'een jaalladhan illeeti. Kun kitaaba qulqulluu guyyaa guyyaan illeetti dubbifachaa deemtudha. Guyyaa qaba waggaa guutuu. Wanta dubbifattu kitaaban baay'ee jaalladhudha sagalee waaqayyoo. Amma immoo kutaa naannoo daayiniing teebiliitti dabarra. Iddoo kana baay'ee man jaalladha. Kun egaa hundi keenya akka beektanii siidaa gurraachaadha. Eenyummaa keenya bakka mul'isudha. Naannoon kun immoo naannootti teenyee nyaata nyaannudha. Yeroo baay'ee yeroo keessummaan dhufudha. Naannoo kana kan nuti teenyee nyaata nyaannu bakka itti nyaata nyaannudha. Asumarraa na dabalu. Ammas iddoo nyaata addaadha kan argaa jiru. Manichi baay'ee guddaadha. Ilaaltee mana waliin
galatoomni. Yeroo baay'ee maatii wajjin iddoo kanarra keenya cireeffaa nyaannaa iddoo kanatti nyaata keenya yeroo baay'ee nyaachuudhaan kan yeroo keenya dabarsinu. Immoo kichinii koodha. Maal jedhama biyyatti kushinaa jedhama. Kichinii koodha. Kichinii baay'een jaalladha naannoo kana. Yeroo baay'ee asitti hin dabarsa waan ta'eef nyaata bisheessuu maal baay'een jaalladha. Maatii baay'ee bal'aan qabas waan ta'eef bakki kun bakka itti nyaata fa'aa gurgurudhaaf Nyaanni isaallee akkuma dargaa baay'ee namatti tola. Asumaallee keessummoota kee gara jiranii ilaalaa nyaata dhugaa jettee Humaan jedhu. isaa baay'ee dinqii. Humaan jedhu. Hayyiigaa kun immoo teessee nama simachaa jirtu. Egaa hunduma isaa kun bakka itti nyaata fa'aa biyyaa dhufee xaafii fa'aa maal fa'aatti keekkeedha. Hunda isaa sanitti agarsiisu. Kun ruumii laawundariidha. Yeah, just as much. Yeah, kutaa laawundariidha. Kana fakkaata. Kun living roomidha. Yeroo baay'ee gabattuu ta'ee ilaaluu maatii keenya wajjin yeroo baay'ee dabarsinu. Buna dhugaa. Buna dhugaa daawwattoota keenya kun kaa'amee jira. Baay'ee namatti tola. Biyya nama yaadachiisa. As biyya Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee mi'aadha. Atillee isuma keessaati aadaa biyya keenyaa seeraan buna kabajjee billeessuun keessee baay'ee dinqii dhugaa. Galatoomii anillee kan dhufee biyya Las Vegas keessatti kan arguu kootti baay'een gammadaa dhugaadha. Baay'een sitti boona. Kuni hojii salphaa miti gaa. Dadhabbii baay'ee qabaa ba'ii baay'ee keessa jira. Cimtanii hojjettanii abbaa manaa keetti wajjin mana akkas bareedaa ijoollee keessanii wajjin keessa jiraachuun baay'een isinitti boona. Anillee Egeree Media ilaalchisee yaada koo baay'ee isinitti boona maatiin koo dhugaa. Galatoomii akkuma yeroo hundumaa jedhu nuuni Oromoodha aadaa qabnaa, seenaa qabnaa, duudhaa qabnaa. Eessayyuu yoo deemne eenyummaan keenya sun nu keessaa baduu hin qabu. Citizenii keenya jijjiiruu dandeenya. Garuu eenyummaan keenyummaa keedha itti dhalatte dhiiga keedha waan ta'eef bakka deemte hundumaatti calaqqisiisuu qabdaa, agarsiisuu qabdaa. Ijoolleen kee biyya ormaa keessatti akka eenyummaa isaanii daganneef akka keessumaa Oromummaan keenya gatii guddaatti itti baafamee wareegama guddaatti itti baafame waan ta'eef eenyummaa keenya sana keessa ijoollee keetti biqilchuudhaaf afaan kee dubbachuun aadaa kee eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dhaloota si jala jiruu fi dhaamsiin daawwattoota Egeree Miidiyaaf qabu inni guddaan eessayyuu yoo jiraanne biyya kam keessayyuu yoo jiraanne eenyummaa keenya dagaagsu, Oromummaa keenya, afaan keenya, duudhaa keenya dhalootatti dabarsuun dirqama Oromoo hundaadha jedhee amana. Anis kanuman kanan gochaa jiru ijoollee koodhaaf warra nagaa gad jiraniif jechuudha. Baay'ee dinqiidha eebbifame. Asumaanii deebi'uudha gara boroottaa baanu. Biyyi keenya egaa baay'ee Egaa uffata bishaanii qopheeffanneen dhufnee hawwishatu fidannee dhufne irra ta'e baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee hoteela nu fudhannudha. Waan akkasii kana hin argu argammoo gaamee nu ibsimee wanta argaa jiru kun addanatti ta'a mana dhuunfaa keessatti kun puulii private puuliidha. Ijoolleen koo baay'ee daakaa jaallatu waan ta'eef bishaan daakuu baay'ee jaallatu. Anillee baay'ee daakuu baay'ee abbaan manaan koo ijoolleen koo baay'ee bishaan daaku. Kun puulii keenya kana fakkaataa yeroo puulii keessaa bahanii iddootti of relax godhan jedhanii haara galfataniidha. Egaa hojiin bulee dhufe waan ta'eef ani badaama mana sisirreessine garuu caalaa qophaa'uma isaati jiru. Qophaa'uma isaati jira. Kana fakkaata. Abbaan manaan kunimmoo yeroo ijoolleen daddaa kan gaaggaa hiriiree yoo ta'u jiruunas ta'ee baarii jaallata wayinii fa'aa maal fa'aa itti waan ho'aas yoo jiraate asitti yeroo tokko dabarsanidha.
Egaa biyyi Las Vegas baay'ee ho'aa nuunillee gidduu kana ammas turreetti baay'ee rikoordii dhuma cabse isinillee kunoo bishaan keessaa baatanii boqottanii asiitii waan nuttanii baay'ee dinqii mana keessatti argachuun kun carroomuudha asumaanillee baay'ee gammada akkaataa kanaan yeroo isin enjoy gootanii laayifii keessan jiraatan dhugaa dubbachuudha. Dhugaadha biyya ormaa keessatti yeroo dhuftee sadarkaa kanarra ga'uun baay'ee ulfaata. Garuu yoo Waaqayyo nama gargaare yoo Waaqayyoon qabatanii jabaatanii hojjetanii maatii ofiif yeroo laatanii Waaqayyoon nama gargaara. Jireenya keenya kanaaf gargaaraan keenya Waaqayyo qofadha. Waaqayyo kan seenaa namaa jijjiiruu kan nama gargaaru isaan gargaare Waaqayyo ulfinni isaaf haa ta'u. Gara kana egaa iddoo kana iddoo baay'ee jaalladhu yeroo baay'ee yeroo nyaata waxii fa'aa hojjennu maal jennu foolii qaba mana keessatti kun kushinaa godha. Akkuma kanan nyaata fa'aa bibisheessu. Nyaata fa'aa sitti bibisheessaa isteekii fa'aa sitti goggodhannaa. Bakki kun kushinaadha. Kushinaadha. Koonfaa sitti waaddannaa. Yeroo mi'a gurguddaa shaappii goonuu immoo sirraan gashannaa fuulduraan naannessi. Kanadha. Bishaan kana yeroo keessa lixanii daaktanii baatanii namoota biraatu qulqulleessa moo akkaataa akkamiin qulqulleeffamu bishaan kun? Ji'aan kaffallaa fi torbeetti guyyaatu Friday dhufaniitu fuulii nu qulqulleessanii maal jedhanii deemu keemikaalatti naqanii maal godhanii erga isaan qulqulleessanii deeman isaatii sadii boodadha kan ijoolleen sodaatanii mana qabna namuma kana qulqulleessu qabna nama immoo dallaa kosii tokko nu qulqulleessu. Bishaanlee baay'ee diimsa baay'eedhuma tokko bareeda. Yaa gubbaa keessallee alatti asii gadi bashannaan ilaalaa rilaksii gochuu dandeessa. Egaa biyya kanatti ganamaa galgala hojjetaa yeroo qabdu sanatti immoo galtee nuun nama haala babbeetu hin taane yeroo baay'ee mana keessattidha yeroo keenya kan dabarsinu. Anis abbaan manaan kos ijoolleen kos yeroo keenya baay'ee mana keessatti dabarsina waan ta'eef manuma keessattidha waan tokko kan goonu. Kana fakkaataa amma immoo keessatti olaa deebina. Ho'isaas hin majjeesse. Qabbana kun. Baay'ee manatti fiinna biyya kana erga dhufneeti makiinaa keessaa baanee ammoo mana geenyutti fiigichaadha sababi isaa baay'ee ho'ee keessuma kan baay'ee nama dhibu immoo isin biyya kana dhufnaan riikardiin cabee kaleessa waan tu'een ture. So baay'ee ho'a. Kana fakkaata egaa amma immoo gara kutaa adda addaa dabarru. Kun balbalumatti seetu kutaa beekumsa nama geessudha. Kun kutaa seeraan baasudha. Kun mana fincaanii kan bakka itti dhiqatanidha. Kan daawunisteerii jechuudha. Daawunisteer ruumiidha. Kutaa keessummaa miti yeroo dhufudha kan as boqochiisnu. Baay'ee dinqii. Kutaa keessummaa beekaa baay'ee isaa maal jedhu. Kutaa keessummaa.
jalqabsiista kunis iddoo biraadhaa lafa biraadhaa. Kunis kutaa gara biraadha. Yeroo tokko ijoollee rakkistee maal jettee waa'ee maatii yeroo ijoollee baay'ee qabdu gaa ijoollee wajjin teessee mari'attu yeroo keessaan si jalaa fudhatu gidduu galu ijoollee erga rakkisnee booda aniif abbaa manaan koo as teenyee mari'annaa odeessinaa waa'ee seenaa durii wanta baay'ee karoora keenya gara fuulduraa wanta marra jiru iddoo kana ijoollee maraffisne yeroo baay'ee galgaladha kan torbanitti guyyaa tokko yoo wal arginu asitti dabarsina. Suuraan faamilii keessaa kunneen akka addaatti bareeda. Ijoollee muraasa qofatu keessa jira. Amma kutaa ijoolleettiin isin geessa. Naannoon kun kutaa ijoolleedha. Kutaan kun kutaa mucaa kan obsaleetidha. Kutaa ciisichaa isheedha. As ciistii baay'ee kitaaba dubbisuu fa'aa jaallatti yeroo baay'ee wanta jedhi faneecharii fa'aa baay'ee jaallatti waan ta'eef Hangafadha mucaa hangafa ishee obsaleetii ishee kan biyuu qabudha kan nuuf kennineefi. Kitaaba ishee as naqabeenya jiraan laaptaappii ishee. Kitaaba yeroo baay'ee akkasiin keessa. Kun kiloozitii isheedha. Lama qaba. Kutaa kana uffata ishee keetti kutaa kanatti kophee ishee fa'aadha kan isheen keetti. Baay'ee kutaa bal'aadha. Kutaa baay'ee bal'aadha. Kun kan ijoollee keessaa kun kutaa bal'aadha. Biyyoonsaallee. Yaa maal jedhu. Yaa nama alatti hin argitu badaa. Situ keessaa nama argama. Situ keessaa baay'ee gadi jirtu. Kutaan immoo kutaan kunis kutaa koo mucaa koo ishee tokkodha. Milka ishee kokkolfitu sana jechaadha. Kan kutaa isheedha. Kutaa mucaa koo kun kiloozitii isheedha. Kiloozitii hundi isaayyuu kiloozitii kan qaba. Saayiziin beedruumii isaanii guddaa, sireen isaanii kiingii. Kan jennitu. Suuraa faamilii baay'ee argaa jira. Fannisne Baay'ee bareeda. Suuraa fannisuun hafaa jira waan ta'eef. Garuu yaadannoo cimaadha. Suuraa faamilii. Suuraa baay'een kaasa garuu amma hafaa jira. Suuraa fannisuun amma badaa. Faashinii isaa dachaa jiru waan ta'eef. Kun immoo kutaa gosa ilmaadha. Egaa ijoolleen dikooreeshinii maaliin jaallatan? Callise. Waame callisee wayii tokko kutaa rabbirraadha. Beektamni isa gurraachichi jechuudha. Kutaa isaadha. Kutaan Kan isaa kana gadi waan jiru. Asirraan Falkanii qaba. Isa ilmaaf kennine egaa. Gaafuma guddatu. Yeroo baay'ee ijoolleen dhiira. Baay'ee bareeda. Safarri isaanii safara caldeedhaadha. Baay'ee qabbanaadha. Safarri isaa namatti tola waan ta'eef. Ijoolleedha. Ijoolleetti guddisuudhaaf baay'ee naannoo gaariidha. Egaa isa ilmaaf seebiidha waan isa ilmaa fedha kan ilmaa. Kun kiloozitii isaa bakka itti uffata isaa bakka kaawwatudha. Ammoo sagalee ilaaluu barbaadu. Wanni guddaa waan asirratti fakkaata. Garuu jalqabayyuu kan isa guddaan eegaa ture. Naan jennaan kan mucaa koo hangafaati naan jette. Kun immoo mana fincaanii kan ijoolleedha. Ijoollee manaa kan mana fincaanii bakka itti
Innis aan dhiqatanii. Daawwannaa kana keessatti akkaataatti keessuu simatu godhamoo nama biraa dizaanii biraa waammatamoo akkamitti Ammanuma baay'ee sitti bareeda. Haalumatu godha callisee maa. Amana egaa akkuma barbaadetti qabda. I'm not professional garuu uumaan jiru manuma fuudhaa. Yaadateedha. Migira biyya keenyaa. Migira jaalatanii? It's a really masala. Gite? Argite biyyatti amma kun akka bareedinaaf fayyadu hin beeknu. Hin tuffannaa. Yeroo sitti garuu inneetu. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Media ammas daawwannaan keessan waliin ta'u jennaa. Amma kun gara warra kanaa dhufaa jirra. Maaliif akkas dhufaa jirru waama beektan jedhee yaada. Daawwannaan keessan numaa waliin ta'u. Suuraa cidha keenyaadha. Waggaa 16 dura jechuudha. Suuraan kuni. Waa baay'ee bareeda. Kun immoo kutaa ciisichaa keenyaadha. Kan koof kan abbaa manaa koo jechuudha. Hojjennee dadhabnee yeroo dhufnee keessa boqonnuudha. Kutaa keenyadha. Kutaa kofa kutaa abbaa manaa koo master bedroom jedhama. Kutaa keenyadha. Baay'ee bareeda. Taa'ii dadhabneerra lafa baay'ee deemnee seenyee. Kutaa keenyadha. Ijoollee irraa fagoodha. Kan ijoollechi buttanii kan keessa as ba'ee qofa. Iddoo bal'aa amma kanadha. Maal jedhu galatoomii. Yeroo tokko asitti kun kitaaba qulqulluudha. Isa yoo naannoo ga'e isa nu gargaare isa lafa onaa keessaa nu baase sagalee waaqayyoo. Kun immoo mana shaaworiidha. Wanti baay'een gara fuulduraatti yoo hojjetamu baay'eetu jira. Garuu daawwachuu barbaaddu waan ta'eef daawwadhaa gaha. Baay'ee bareeda. Shaaworii isaa kun bakka itti dhala dhiqatanii. Mana fincaanii isaadha. Kiloozitii. Kunumtiyyuu lafa tokko lafa biraadha. Iddoon gararraan kun kutaan bedruumii keessanii baay'ee bareeda. Kun immoo bakka uffata abbaa manaa koo keenyudha. Nu hojjechiisne. Wow. Uffata keenya rentii gootumoo wanta kana keessanii dhugaa. Egaa yeroo biyya galtee dhuftu uffata biyya gallee dhufnee barreen gaddaa waan ta'eef ishumarraa haftee uffati biyya kanaan nu muga. Egaan yeroo baay'ee yeroon qabu hojiin hojjetaa, laan hojjetaa, manaan hojjetaa. Yeroo baay'ee mana sirreessuudhaaf kan irratti immoo akkuma beektu hojii bulee dhufe. Daawwattoota keenya asumaan dhiifaman gaafata. Egaa Yugdaari biyya as Las Vegas erga biyyaatti dhuftee biyyuma Las Vegas kana keessa jiraatteeti moo isteeta biraa deemtee jiraatteetti? Lakki asuman dhufe anaan abbaa manaa kootu na fide 2010 Eepiriiliin dhufe erga dhufe waggaa 14 asumadha kanan dhufe. Waggaa 14? Waggaa 14 erga Ameerikaa dhufe Las Vegasuma dhufe. Anis siin waan baay'ee irratti si beekaa baay'ee nama gorsitaa miidiyaa feesbuukii irratti viidiyoo adda addaadha kanatti waraabdee yeroo yerootti poostii gootu
dhugaadha nama si dinqisiifatu keessa ani nama tokkodha. As biyya Las Vegas keessatti illee maqaan kee baay'eedhuma dinqiidha. Mee ati tajaajila uummata as Las Vegas keessa jiranii fi goote mee daawwattoota Egeree Miidiyaadhaaf? Egaa akkuma jettee gorsaanin beekama yeroo baay'ee gaa'ilaa ilaalchisee abdii kutachuu keessa obbolaa koo jiraniif obbolaa koo quxisuu hangafoolii koos yoo ta'e abdii kutannaa keessa warra jiraniif jireenya koo keessatti bu'aa bahii hedduu keessan darbee waan ta'eef wanta life experience koo wanta keessa darbee as gahee abdii kutachuun dhalli namaa akka hin qabne fi kan kana fakkaatan keessumaa immoo gaa'ilanaaf wanta guddaadha. Gaa'illi namaa tolee jennaan gaa'illi namaa qajeelee jennaani namni gammachuudhaan kan inni jiraatu. Ani immoo waaqayyo na gargaaree jireenya koo keessatti wanta naa ta'e galman gaadhe jedhee yaadu mana koodha. Nagaa qabbana mana koo keessa jiru gaa'ila koo so wanta na bira jiru sana namoota akka hirmaatanii fi hammuma beekumsa koo namootaaf share godha. Yeroo qabaadhe miti yeroo man qaburraadha. Waggaa kanatti illee yeroo muraasaaf dhaabeen jira biizii waan ta'eef jechuudha. Hawaasa keedhaaf maal goote humaan goone toon si jireen natti tola. Garuu hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegaasiif pirezidaantii hawaasa Oromoo Las Vegaas waggaa 2 ta'ee tajaajileera. 2018-19 jechuudha. Sana keessatti waaqayyo nu gargaaree hojii tiimii koo wajjiniin koreewwan waliin hojjechaa turan wajjiniin hawaasa keenyaaf mana binneerra barananii pirezidaantii tureetti jechuudha. Mana hawaasni keenya hawaasi Oromoo magaalaa Las Vegaas galma mataasaa qaba. Baratti galma bitanneedha. Hojiin gurguddaan hojjetamee tokkummaan baay'ee jabaa baay'ee uummati Oromoo yeroo itti walitti dhufee yeroo baay'ee waliin dabarsinu ture yeroo gaariin qabaadhe. Egaa Oromummaan gaa dhiiga keenya miti akkuma sila waliin jenne garuu kanan godhe immoo injattu kan lubbuu isaa wareegee kan waan baay'ee godhe moo jira waan ta'eef garuu nama saba koo jaallatudha nama eenyummaa koo sirriitti baree guddateedha. Hundee koo nan beeka waan ta'eef Oromummaa koo bakka hin deeme hundumaatti koree qofa ta'ee toon taane yeroo na duras tiimii turan keessatti ammuma dandeettii waan tokkotti nan hirmaadhan ture. Garuu gaamiti gara fuulduraatti wanta baay'ee hojjechuu qabna. Eenyummaan keenya biyya ormaa keessatti dagaaguu qaba. Afaan keenya barsiisuu qabna. Egaa akkuma atis beektu yeroon hin jiru yeroo ganamaa galgala dhamaataa ijoollee kee guddistaa gaa'illi jira hojiin alaa jira hojiin mana keessaa jira. Sanuma irra dabarteemu hammamni koo dandee godheera jedhee yaada. Tole daawwannaadhuma as keessa jiru ilaalchisee bakki kun egaa cufamee jira meeqa ammoo kan Osis boo barbaadde kaa'ate walumaan ga'uufne tole yeroo baay'ee gaasee baanu lakkoofsa sitti mul'uun yaa umaan jirre kun faadiyoodha. Yeroo tokko as teesseetu ijoollee asii gadi yeroo isaan daakanii teenyee ilaalla. Ani abbaan manaa bilchinoo kaawwanneetu asii gadi yeroo ijoolleen daakanii faa ilaalta. Biisa asii gadi ni bareedu. Kana fakkaata. Manni citaan koo si mul'atti. Mana citaa biyya si yaadachiisa. Ofiisaa sana jechuudha. Mucaa waggaa afurii mucaan isheen kutusaa waggaa afurii. Yaa beekta qodaa isaanii tooyisii ishee asittidha kan isheen taphattu. Yeroo baay'ee faa guutamee tama walitti qabachuu isheedha fakkaata waan sana. Yaa kutaan kun immoo kutaa beezmentiidha kun lafa jaladha beezmentiidha. Kutaatti ijoolleen koo ta'anii muuvii faa ilaalanidha. Yeroo baay'ee asitti dabarsu as ta'anii faa muuvii ilaaluu waliin taphatu maal jedhu ijoolleen yeroo dhufan faasittidha kan isaan daddabarsanii. Iddoon kun masfaatii kana
iddoon kuni emergency exit dha. Emergency exit dha. Iddoo kana fakkeenyaaf gubbaadha yoo ibiddi faa kee maal jedhe ol ba'uun qaban asirraanidha. Argite? Kan masalaalii wayisitti mul'ata? Kun banameetu achirraanidha kan isaan babbahanii asirraan baata yoo as jiraattu jechaadha. Asirraan kun eessatti si baasa? Gubbaatti si baasa. Bakka bishaan. Naannoo baariitti si baasa. Argite tamte giriinii wayitoo naannoo sanatti si baasa. Kun lamaan isaayyuu balballi isaan banama. Bantiitu asirraan baata. Emergency exit. Iddoon kun immoo Oromiyaati. Egaa akkuma isin jedhe tasgabboofne baay'ee isin sirreessini mi'a Oromoo biyya si yaadachiisti ishee baadiyyaa fa'aa si yaadachiisti. Buna fa'aa yeroo tokko asitti danfisannaa waama baadiyyaa akkuma ati yaadattuuf. Qodaa kana inkiraayisitamoo akkam waansaa? Baay'eedhuma kan mana nama tokkotti baay'ee guddaadha. Baay'eedha. Biyyaaf ichisiistamoo akkaataa. Ofuma koo fidee dhufe. Biyyaan ofuma koo yeroo deeme yeroo tokkoon fidadhee dhufe. Aadaa magilgilii fa'aa yeroo tokko yeroo hawaasa fa'aa deddeemnu kanatti fa'aa waa qaqqabannee deddeemna. Mi'a aadaadha. Baay'ee namatti tola. Iddoo bunaa iddoo lama qabdaa jechaadha. Iddootti buna keessummootaaf yeroo tokko immoo sadii taala. Annis jira. Naannoon kun naannoo eenyummaa keetti yaadattu ishee baadiyyaa jiramte. Naannoo sanadha. Mi'a aadaa Oromoodha. Kan fakkaatan. Biyya Oromoo keessatti. Biyya yaadachaa akkuma nama biyya jirutti. Akka biyya yaadnetti. Kun fireemii baay'ee jaalladha. Kun akkasumatti biyyaatii dhufe moo? No anmatu asitti kana dhiqsiisee man fireemii irratti godhe kan siduu hawaasa keenyaaf iyyuu geesse qarshii guddaadhaan gurguramee jira yeroo tokko caalbaasii irratti baasne. Ilaa waan Oromoo wanta baay'ee argitee jallisiin jira, qonnaan jira. Baala keelloo. Baalli jira, cooccoo. Ilaa odaan jira, odaan Oromoo. Oromoon durgaa akkasitti. Kun keelloodha. Wanta baay'ee qaba. Wanta Oromoon qabu. Waa baay'ee si yaadachiisa kun baay'ee jaalladha fireemii kana. Dhuftanii nu daawwachuu keessanitti baay'ee gammadeera. Nu gaafachuu keessanitti. Isinillee Minnesota keessatti yeroo baay'ee miidiyaa keessan nan hordofaa isiniin qaamaanis ol beenna baay'een maatiin kabaju maatiin baay'ee isin jaalladhudha. Egeree miidiyaan karaa waldaadhaanis ta'e karaa adda addaa Oromummaa ilaalchisee miidiyaa waan guddaa hojjechaa jirudha. Asumaan warri YouTube isaanii subscribe hin goone subscribe godhaa walaa jajjabeessinu wal malee homaa hin qabnu muktillee baala qabdi jedhamu. So walaa jajjabeessinu yeroo baay'ee wanta akkasii nama keenya keessatti hin baramne wal jajjabeessuu harka wal qabu quba walitti qaburra quba wal qabu. Miidiyaan Oromoo sirriitti guddachuu babal'achuu qaba. Kun baay'ee gahaa miti. Isuma jiru immoo jajjabeessaan jiru. Kun hanqina keenya. Warri Egeree Media hordoftan subscribe hin goone. Subscribe godhaa, like godhaa. Jajjabeessaan kana dhaamsi Oromoodhaaf qabu. Galatoonni dhugaa. Nunillee hordoftootaa fi daawwattoota Egeree Media guyyaa har'aa as Las Vegas keessatti daawwannaa nuti mana obboleettii keenya Yugdaarii wajjin goone kana fakkaataa wanta nuun argine wanta nuun jaallanne akkuma kanallee daawwattoonni keenya ajaallatan jennee isinii finne kana fakkaata kanarraa egaa waan baay'eedha wanti hubachuu baruu qabnu as biyya ormaa keessatti hojjetee namni baratee namni of jijjiiruu akka danda'udha dhugaadha baay'eedhuma mooraalii nama hundumaatiif kenna isinillee bakka jirtaniiti hojii keessanitti barumsa keessanitti cimtanii
namoota akkas nama hawwatoo Oromoon baay'ee kan ni qabaatu abdii kooti waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha atillee yaada dhumarratti qabdu yoo jiraate sagantaa keenya kana gara labaatti fidaa jirra daawwannaa keenya kana hayyeega biyya hormaa keessatti yeroo dhufnee jiraannu salphaa miti keessumaa gara jalqabaa chaalenjoonni baay'een jiru nuufillee salphaa ta'uu danda'a warra abbaa manaa bira dhufeef yookiin haadha manaa bira dhufeef warra maatii bira dhufeef garuu yeroo nama jalqaba biyya kana dhuftanii keessumaa abbaan manaan koo baay'ee sakrifaayi godhee wanta baay'ee keessa darbee bu'aa ba'iin sun hin darba wanti hin dabarre hin jiru jireenya namaa keessatti biyya ormaa miti biyyuma dhalanne keessatti dhalannee guddanne keessa biyya yeroo jijjiirrannu wanti baay'een hin jiraata garuu hin darbaa wanti guddaan yaada ofii jabeeffatanii qalbii godhatanii wanti hundumtuu akka darbu baranii jabaatanii hojjetanii jennaan jireenyi numa jijjiirama jabaadhaa keessumaa obbolaa koo warra reefu dhufaa jiranii fi jabaadhaa hojjedhaa hojiin tuffatinaa jireenya keessan jijjiiruudhaaf biyya kanatti nuun of jijjiiruuf dhufne waan ta'eef of jijjiiruudhaaf immoo waan argatan jabaatanii hojjetanii waan argatan immoo ol kaawwatanii maal godhanii jireenya ofii jijjiiruun hin danda'ama uummata Oromoo biyya alaa jiru keessumaa sabni keenya fakkeenyoon kaasee magaalaan keessa jiraadhurraa kaasee baay'ee jajjaboodhaa baay'ee maatii namoota qaban maatii horatanii qabeenya horatanii namoota baay'eetu fakkeenya namaa ta'an as keessa jiru sanuma immoo inoo hanga fakkee ilaaltee quxisuun akkas wal jajjabeessaa deema Oromoon afaan kana kan dhageessan hundi keessanii chaalenjiin jalqabarra san qunnamu akka darbu bartanii jabaadhaa wanta hamaaf ofii saaxilinaa jabaadhaa hojjedhaa dhaamsinan qabu kanuma. Yesus ilma waaqa maqaa fayyinaan nu gargaara kanaaf daabiloosii jadiimeeffatee nutti haara jireenya haaraa nuti yaadne waamee nu badhaase du'oota turree boolla keessa gaaraatti ol nu yaase milkiin kan keenyaa fi taambomsi keenya siyoon kan keenya siyoon kan diina keenya siyoon kan keenya siyoon kan diina keenya Yesus nu jaallata inni nuuf dhaabbata isa nuuf kadhata isa nuuf baadhata Yesus nuuf kadhata inni nuuf baadhata dubbichi raawwateera kan seenaa meeqaali warra jitta hojjira meeqottuuti ilaali dubbichi raawwateera kan seenaa meeqaali warra jitta hojjira meeqottuuti